Gani siniif haa ta'u hordoftoota TV Handoof gaadha akkam jirtu baga bara 2017 gara 2018tti nagaan ceetan siniin jechuun barbaada. Macaafa qulqulluu keessaa Abbaa Ibrootaa boqonnaa 7 lakkoofsi tokko akkas jedha. Melkiiseedeq kuni mootii Saaleem luba Waaqayyoo isa hunduma gararraa jiru ture. Gaaf tokko Abrahaam mootota tokko rukutee mo'atees utuu deebi'uu Melkiiseedeq karaatti itti adeemee isa eebbise. Abrahaam immoo waan hundumaa irraa 10 keessaa tokko hin qoodeef Melkiiseedeq akka hiikaa maqaa isaatiitti tokkoffaa mootii qajeelummaati akkasumas mootii Saaleem immoo mootii nagaa jechuudha. Inni abbaa haadha yookiis hidda dhalootaa hin qabu, barri jireenya isaas jalqabaaf dhuma hin qabu, garuu akka ilma Waaqayyoo bara baraan luba ta'ee jiraata. Abrahaam lola utuu galuu rakkina keessaa lola keessaa galaa jira. Karaatti garuu Melkiiseedeq isa hidda namaa keessaa hin taaneen Melkiiseedeq isa mootii nagaa mootii Saaleem jedhame wal arge. Melkiiseedeq kunis Abrahaamin in eebbisee jedha. Abrahaam immoo eebba erga fudhatee booddee waan barbaachisuun Melkiiseedeqin fudhannoo isaatiin tajaajilee jedha. Barri kun bara waan waaqarraa ta'e wal argitan, bara isa sin eebbisu wal argitan, bara eebba keessanii wal argitan siniif haa ta'u 2018 keessan sagalee kanaan siniif qabeeraa bara eebbaan wal argu abjuudhaan wal argu siniif haa ta'u yaa nagaarii.